namni wajjin jiraachaa jiru tokko abbaa manaa kenna tahee or jaalallee kenna tahee namni waliin deemaa jiru tokko maaliidhaaf kabaja nuuf hin kennine bakka nuu malu sammaa nuu kennine jennee yeroo baay'ee nutti dhagahama jechuudha. Yooyyaa ashama harka fuune jara jirtu obboleeyyan annagaa koote alhamdulillah. Obboleettiin kee tokko koomentii jalatti akkasitti gaaffiin dhiyeessiteeti jirti yeroo muraasaaf haalli naamichaa waan ta'eef hin hirmaanne. Abbaan manaa kenna yookiin namni wajji jiraannu tokko yoo kabaja nuuf hin laanne maal gochuu qabna isa jedhudha kan isin koomentii kiyya jala barreessite ol baasuu hin barbaanne. Achirra dhaawwadhe yaada takka takka waan naagaltirraa isiniif ibsuu hin barbaada. Tamaam. Videoon kun yoo isinitti tole laayik gochuudhaan na beeksisaadha. Walillee sheer godhaa irraa fayyadamaan isiniin jedha. Bultii keessattis tahee jaalala keessattis tahee hawaasummaa keessattis tahee wanti kabaja nuun kennine tokko nu gammachiisuu hin danda'u. Bultii keessatti kaasatan nama tokko jaalalli bichaan wajjin nu jiraachisuu hin dandeettu. Haadha manaa kiyyaa nan jaaladha, abbaa manaa kiyyaa nan jaaladha. Jaalala eega walii qabaannee wajji jiraachuu ni dandeenya yoo jenne jaalalli bichaan akka waliin adeemsa waliin karaa dheeraa akka wajjin itti nuuf fufsiisne anis isinillee ni beektan jechuudha. Kan waliin nu jiraachisu wal kabajuu, wal dandahuu, waliif obsuu, waliif irra taruu yoo tokko badii qabaate itti himanii walii sirreessuudha. Bakka kun hin jirretti tokko baala abbaata ta'ee tokko isa jalatti gad xiqqaatee bula jechuu miti. Bultiin yoo wal dandahan malee yoo waliif obsan malee akkam jedhee isinii hima ni ulfaatti. Yaani keessattuu bakka kabajni hin jirretti haati manaa abbaa manaa yoo kabajne abbaan manaa haadha manaa yoo kabajne respect yoo walii hin goone ni ulfaatti jechuudha. Kanammoo isin warreen bultii keessatti xiqqaataa jirtan, bultii keessatti salphataa jirtan, bultii keessatti yookiin nama jaalattanii hamileen keessan dhahamaa maqaa isin hin qabne isinitti baasaa jechan taaneen isin waraanaa bakka osuma isin haadha manaa gaarii ta'uu barbaadan haadha manaa gaarii taataniif jechoota hin taane yoo namni isinii kenne namni waliin deemaa jirtan sun isinii kenne suuta keessa maaltu dhufa beetanii hamileen keessan dhahamaa deema ofitti amanamummaan keessan ni xiqqaata. Kanaaf bakka riilishiniin jirutti bakka wajjin jireenya jirtutti kabajni barbaachisaadha. Jaalala keessatti yeroo isteepii jalqabarra jirru gaafa nama tokko wajji walitti dhufnu habibti sin jaaladha jechoota jaalalaa kanaan wal ashbaraqraqaa oolla jechuudha. Kana jechuun yaani malkaan kennu hundi jechoota jaalalaatiin guutamaa jechuudha. Garuu immoo gaafa gara jireenyatti gaafa tokko ta'uun dhuftu jechoonni akkasii sun ni dhumata ni xiqqaata. Dhumatullee waatu ni xiqqaata jireenyatti deemna jechuudha. Kanaaf garuu akkasuma keessa taanee wal kabajuu yoo hin jiraanne immoo haalli itti wajji deemnu sun hedduu takka ulfaata. Qabxilee afran takka isinii fideetiin jira wanta godhuu qabdan. Jireenya akkana kana keessa jireenya xiqqeennaa jireenya kabaja keessatti hin arganne keessa yoo ka jiraachaa jirtan taate viidiyoon kun isinii fi nafana bu'aa akkuma isin dhiirri kabaja barbaaddu dubartileen kabaja ni barbaaddu. Haati manaa keessan kabaja akka isinirraa barbaaddu viidiyoo kana keessatti dubartootalleef dhiiralleef hanga takka galaanii taa jedhee waa yaada isinii qabadhee dhufeetiin jira. Nafana. Okay, inni jalqabaa namni tokko gaafa kabaja siif dhabee si xiqqeessee waan ati hin qabne tokkoon eenyummaa kee gadi bubbuusaa yoo deemu ofitti amanamummaan keellee bifuma saniin gad xiqqaataa deema waan taatiif waan ambadii qabuuf waan rakkina qabuuf akkana na godhaa jira jettee akka ati mallattoon ofitti amanamummaa keetii mallattoo waa wayiin jiraami ofitti fudhattee waan sana ofirraa deebisuu akka ati hin dandeenyetti si dha'a jechuudha namni sun. Ati immoo gaafa kana maal gochuu qabda of filachuudha qabda. Yaa nama tokko gaafa inni kabaja sirraa buusu wanta inni ittiin si tuqaa jiru sana wanni sun itti himtaa hin dubbattaa hubachiisuudhaaf ni yaalta wanna sanirraa adda bahee taanaan gara maatii keetiitiin ta'ee gara hiriyoota keetiitiin ta'ee gara waan tokko yaani wanti isarratti yookiin bultii keessatti dhiibbaan geessineen kasitti dhufee si xiqqeessaa si arrabsaa si jeeqaa jiru yoo ta'e of filatuu qabda. Ana malee jetta laal gaafa of filattu. Ani anaafi laal reeshinii keessa yoo jiraatanillee bultii keessa yoo jiraatanillee yoo osoo
haraama taate yookiin rabbiin waan kana haraama osoo godhe nama bultii qabu adda bahuun yookiin nikaahii kun osoo haraama taate jechuudha. Rabbumatu gaafuma jalqabaa sana haraama jedheetiniin quraana isaa keessatti nu buusa jechuudha. Yoo walii tahan wajji jiraatanii yookaan immoo mirga qabdan jechuudha. Wanti kun isinii galaa miti. Yoo wajji walii galtanii walii obsitanii walii quunnamtan wajji jiraattan. Yoo mootu wal kabajuu fi wal danda'uun keessa hin jiraanne akka addaan deemtanii rabbiilleen isiniif karaa banee jira jechuudha. Dhumate kanuma. Kanaafuu of filatuu qabda habibtii. Of filadhu. Yoo ati jiraatte, yoo ati of kabajje, yoo ati of kabachiiste inni illee si kabaja. Isaa miti namoonni cinaa kee jiran illee si kabaja. Yoo ija isaa keessatti gad xiqqaataa deemte konfidensiin kan kee ofitti amanamummaan kee bifuma saniin salphataa deema. Jalisiin si duuban jiru ilmaan kan kee homaa wanti gaariin ati isaaniif gumaachitee sirraa guddatanii jiru. Yoo inni si jeephaa si salphisaa sirratti ta'u jedhee sitti tufaa ilmaan kee cinatti kan ilmaan guddisaa jiraatu taate boru gurbaan kee jaartii isaa akkas godha. Hintalli ta'e waanuma santu sammuu isii keessatti qarratsama waan taateef dhiiraaf garba taatee jiraatti malee of kabachiisuu sirraan barattu jechuudha. Kan inni tokkoffaan of kabachiisi. Inni lammataa wanta sitti dhagahame wanta gara isaatiin jiru badii tahee argite taanaan irra hin darbin. Wanti kun ana mirra gaarii natti dhagahamaa hin jiru. Natti dhagahamaa hin jiru. Mirri gaariin waan gara kanaan ati godhaa jirtu kun gochaan tahee jechaan tahee wanni ati godhaa jirtu anaaf akkam jedhee isinitti hima. Anaafi na gammachiisaa hin jiru. Maaf goota jedhi gaafadhu irra hin darbin. Stop jedhi. Wanti inni godhu kamirrattuu iyyuu irratti jajjabeessoo osoo hin taane jalaa callisoo osoo hin taane akkas jechuu osoo hin taane iftoomina. Anamma amala kiyya keessatti iftoomina hin jaalladha. Kan iftoomina qabu qofa na waliin deemuu danda'a. Bakka waan natti dhagahame tokko akkana jedhee hubachiisuun barbaada. Yoo hubate narraa hubatu. Si galee? Kanaaf badii isarratti argitee wanta keessi hin feene wayii jettee gadi liqimsitee hin jiraatin. Ittiin ilaal. Wanni kun argaa jira balleessaa jirta wanti kun anaaf na gammachiisaa hin jiru jedhi. Of filachuu jechuun kanadha. Tamaa. Inni sadaffaan namni si tuffatu kabaja si hin qabu. Nama bira jiraatte adda jiraatte si galee? Caammaa nuti bar caammaa irra dirannu kana bar bakka dudubaatiin hin ejjennu. Sababni isaa mana yoo waliin seenini qoshoshe jenneetiniin sodaana jechuudha. Garuu namni kabaja si hin qabne tokko karaa si hin filatu. Nama bira jirtaa adda kee jirtaa hin filatu. Mooraalii keetirra deemuu qofa yaadni isa keessa jiru. Haga kan kee hin beeku jechuudha. Namni haga of hin beekne haga namaa beekuu hin danda'u waan ta'eef. Si galee? Kanaaf sin kabaju. Bi'aa xariiqaan kabaja sin qabu. Bakka si mamxalaxxala jechuudha. Bakka gaheetti si mamxalaxxaluudha. Bakka gaheetti si matiqqeessu. Bakka gaheetti hom argisitti darbatu. Kana keessatti garuu yoo ati ofii keetiif dhaabbatte hanga lubbuun jiru addunyaa tanarratti anatu ofiif jira. Waan naamalu jireenya naamalu jiraachuu qaba jettee ati murteessite kan kabaja sii qabu kan kabaja ofii qabu sii dhufa waan ta'eef nama kabaja sii hin qabneef nama bakka sii hin qabne biratti gatii kee gadi buustee hin jiraatin. Abbaa fedhe maan taane. Abbaa fedhe maan taane jechuudha. Abbaa fedhe. Si galee? Dubartii kenna dubartii meeqa kan asidiin irratti naqame kan fuulli isaanii bade kan akka hin taane tahaniitiin jireenya kana keessa hafan sababa kanaan isinii galee. Kanaaf of filadhaa. Inni afuraffaan namni durumaan dursa namni kabaja beeku kabaja abbaa manaas beekti kabaja haadha manummaa isiillee beeka. Namni kabaja ofii hin qabne namni kabajni maal akka ta'e ma'anaa kabajaa hin beekne ofillee kabajuu hin danda'u namallee kabajuu hin danda'u. Kanaafuu nama kabaja ofii hin qabne nama self confidence ofirrattuu hin qabne kana kabaja jechuun ni ulfaata. Lamsaadha saree takka gaafa balbala isii irraa akkanatti baate wanni sitti duttuuf maalidha? Sareen bar si duuban fiidee sitti dutti miti. Namichi kabaja ofii hin qabne namichi bakkuma argate jedhaa deemu osoo kabaja ofii qabaatee bakka filata waan jedhu filata akkaataa itti dubbatu filata waan dubbatu filata wanta waan dubbatu waan jedhu wanti jedhu hin filanne kana
aarsaatti kafaluun qabdu ati sigalee. Tu mandar ilaaltaniirtu garuu arge barkiyyatu taraa kiyyaa argita. sannis warra baadiyyaa irra warri kenna irra siisuun illee nan jedha garuu kana ilaalmi Dhugaa rabbii kiyya tara. shamarran jechuudha. Wanta lafarratti harca'ee jiru kan argite waan diimaa kan. Warqii 10,000 30,000 bittee itti kennurra isii takkitti qabattee galteeniif hedduu jaalan. Asumaan qabaadhu jechumaafi. Qabadde isa fudhadde anama isallee naqannaasifte anama waan siin jedheef qaba. Akkas. Maalutu qabadde akkana harka dhungadde jedhee ilaalaa warqaa kana. Zoru jedhii barbaadiin dhabdu. Qabatti waa qabatteetta. Garuu waan qabatteen fakkaatu normaali. Kallacharra na jira. Kallacha surraa salaataa malee waan biraa sirratti argarre. Maarree maaliif jette? Natti hin fakkaanne maaf. Singilii fakkaatti. Yaa singilii ta'e. Dhugaa rabbi. Wuli akka sobne kaa waan jiru. Maal sobnaadhee maa riiliidha kun manuma jiru. Ani garaan kiyya kun waa hedduu na halcha. Kiyya garaan kun akka wayii na halcha. Bada jarana nama kan irraa buusaa koo. Maal akkamiin na buusan jaalalli kun nama miidha. Jaalalli kamaaltu si miidhe? Nama birootirraa si miidhe kaanaa miti macheem. Akkasii akka namee yaaduu dalgatee jaalala kana nama jaalatan akka itti himate. Jechuun kana ali qabbalummaan kana naan fudhatu iyyuu malee. Giddaa jechuudha. Naan fudhatu amaram tokkoluma seenee jaalalli na miidhee jira onaan jedhaan mukaddaraatti dhugee arasitti fakkaadda. Akkamii jedhanii fi amananii sootumaan nama amanani. In jarjarte kaatillee hin jarjarin namni akkanatti yoo jarjare gara birootitti illee ekkatamta waan ta'eef hin jarjarin. Dhiisiisi waan sadii waan gataan taruu miti. Jarjarin. Seega jettanii qaduuba deebi'ee tolsoota suuta akkaadhee dhumnaa. Waluma seenaniitumaan aluma takka nama arganii maalamii maalii na jaalatta osoo si jedhee maalii jaaladhe. Waan beeka hima wasan. Waan beeka hima wasan. Waan beeka waan sirraa hin wargaara. Waan na argite maa fiizikaala kiyyarraa yoo taate malee riilii na beekta nama bara. Riilee sassi arga namni wayii garuu walillee fakkaachuun harkaa mala argee jiru jedhee ka'ee wanti bakka sajji jir jedhee sadii. Bakka mana tokko hojii galaa turte astagfirullah. Wanti bakka sajji jirme jedhee yeroo takka nama hidhattu bizizi waa jennaan. Naka badano sosochootee nu qannaasisaa argaa lakkii kophaa jira girgidaa amma nu dhiichisiisin jilban. Jamaa wanti si qannaasisu takka illee hin jirtu sammuu kee keessatti fidiituma wanti jedhin kun ani gaafa waan kana eegalee carraa kanatti ni fayyadamaa jedhi. Kana fayyadamuun jalqaba kiyya gaafa si ganaallee si dhossaara wanti kun annaa ta'aan jiru. Yoo ati ganaa achi qabdullee ganaan kan kenna jalaa dhokataaraa bakka kana lakkeemee naa jijjiirii. Si dhungadheera kun. Akkas inshallah rabbi hiriyaa godhuun jaannaa turi. Utuu dhaamsan fitanne lafan nangasin.
Aye, dama duka isa duma mali damsi. Manni isa dhumaa jechuun nama bar du'aaf qophaa'eetu dhumadhaa yaadata malee yookiin galgala walitti deebinaa yookiin boru walitti deebinaa ta xumuraa aduun taane Yeah. anillee ka'uu barbaadaa jedhi malee xumuraa jechuun bar gaafa fidanii boolla gannu kaa'ani xumuraa reeffinu barii haga bakka qonnaa fida sanii siree gubbaa yoo sosochoosaan beekamni isaa waa dubbataadha. So you akkas miti bara yani rabayu eda jechaan siin jedhe. Baay'ee ishiiti. Arsii lixaatti asuu Walitti qabaata. deebinaa bal'inaa walitti deebinaa abshiraa in laayibirraa hin baha malee hin deebi'a. Dhugaa rabbi garuu ammoo dubartii miidiyaa kana qabbaate keessaa